Ashama harka fuunee hordoftoota chaanaalii kiyya baga nagaan kara chaanaalii kiyyaa dhuftanii har'a viidiyoo adda tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe jechaadha. Viidiyoo kanas akkuma ilaalaa jirtan miidiyaa adda irratti agartanii jirtu jechaadha. Miidiyaa adda irratti bataam itti eessamuuni kana batalay beekamtii kan argate jechaadha. Miidiyaa akka TikTokii, Facebookii, YouTube irratti yoo ilaaltan ijoolleen kun shamarran keenya shamarran ijoollee biyya keenyati ijoollee karoora qabatanii biyya baanidha. Ijoollee maatii kuutan jijjiiraa ofan jijjiiraa gaayida koo obboleewwan koo maal jedhanii warra biyya ba'eedha jechaadha. Amma garuu kan agarru karoora isaanii keessaa baanii yaadanii dhufan dhiisanii Bangaalii fi Suudanii Hindi, Pakistani, arkatti isaan agarra jechaadha. Bakka karoora isaanii san osoo hin taane bakka karoora as dhufanii egaa itti toltees ta'e itti baddes ta'e keessa jiraachaa jiru jechaadha. Amma yoo ilaaltan dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisu baay'ee nama jibbisiisus. Maalifi sketcha kid maalifi wattanii giddiidhanii muti wanta giddiidha itti seenanii muti jaalatanii itti seenanii lammii biraa wajjin asiifachi talkasaa jiru jechaadha. Maaliif biyya baanii maal keessa jiraachaa jiru biittormaa qananii muti akka yaannee biyya baanii si muti hundi keenyaan beekna itti jiraachas keessa jiraachas jirra jechaadha. Giruu egaa biyya ormaa nan ba'ee jiraadheetti karoorsitee sitti hammaattus sitti toltus keessa jiraachuudha. Maaliif jaalattee biyya baatee yoo biyya baanu biyya arabaa akkana seeniti muti hundi keenya yaani namni itti beekee keessa ba'ee jiru yookaan immoo akka biyyatti yaaddanii dhuftan warra isiniif ta'es hundi keenya biyya arabaa kana yoo dhufna akkanatti ilaalle giroo akka yaannee dhufnetti yeroo ta'een akka biraatitti isa arganne ta'ullee itti jiraachuudha jireenya itti jiraannaa ittiin of jijjiirraa jennee gad dhufneen booda keessa jiraannee ittiin of jijjiiruudha malee wanta biraa karoora biraa baafanne immoo karoora biraa keessa jiraachuu muti. Inna shamarran keenya maal Pakistaanii fi Hindiyaa irraa yookaan Suudanii irraa maal isaan akka argatan hin beeku. Ijoollee keenya dhiiraa Abashaa irraa immoo maal akka dhabanis hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko nama gaddisiisu amma ta'es nama kofalchiisu. Maalifi ofii isaaniitiif suusii adda addaa keessa deemanii seenuu ofii isaaniitiif dhiira gandaa wajjin hin talkasakkasuu kun wanta ta'uu hin qabne gongumaa jechaadha. Karoora egaa biyya baanii karoora keenyatti jiraachuu qabna. Maatii keenyas jijjiiruu qabaanne jijjiiruu qabna. Of jijjiiruu soos ta'e of jijjiiruudha. Maalifi ani egaa ofan jijjiiree biyya kootii ba'ee hojjedhee of jijjiiree kara biyya kootitti deebi'ee galee gaayilas qabachuu daa'imas horachuudha malee biyya ormaatitti dhiira gandaa wajjin daa'imas gaayilas qabachuun tagabii mutii yookaan sirrii mutiin jedha yookaan yaada kootitti. Kanarra immoo osoo lammii keenya wajjin ta'e wayyaa namoonni hedduun yoo ilaallu lammii biraa wajjin isaan agarra jechaadha. Kanarra immoo higgaawii mutii higgaawwattidha. Higgaawii ta'anii yoo warra biiroo keessa wantoota adda addaa hojjetanoo ta'an malee higgaawii ta'anii alatti yookaan immoo suuqii minaamina keessa duramaan dursa biyya kara higgaawutiin suuqiidhaaf kanaaf jedhanii yoo dhufanii higgaawii ta'an malee warroonni alatti batalay suusii adda addaa akkatti Bangaalii wajjin minaamina talkasakkasan kun higgaawwaxxootidha. Yaadamee jireenya biyya ormaa keessatti higgaawwaxxiidhaan jiraatu achiin immoo Bangaalii fi Suudanii wajjin talkasakkasanii daa'ima fidu. Amma asitti ofiishiitii yoo yaaduu dadhabde ilmoo ofiitii yaaduu qabdi daa'ima ofiitii yaaduu qabdi jechaadha. Biyya ormaa keessatti da'uunis maal jechuunis baay'ee ulfaata. Sila kanaafuu karoora keenya raafannee maaliif karoora biraa keessa seenna Suudanii fi Bangaalii biraas maal goona jirri kunis sarraatanyadha innis qaxaramee hojjechuu biyya ormaa dhufe atis qaxaramtee biyya ormaa hojjechuu dhufte jechaadha. Nu lacheenumaa inni sarraatanyuutidha bakka
sila kanaafu bakka keenya beekne ani hojii kee hojjedhee birrii koo naaf fidadha inni hojjetee birrii isaa fidata media kanarratti amma TikTok kanarratti Facebook irratti agarru irra caala warra Baangaal fi Suudaanidha malee Arabooti waannaa wajjin muti kan jiraatan yaani nu lacheenu kuliidha jechaadha ol qixxeedha hojjennee birrii fiduu hin dandeenya inni hojjetee fida ishiin hojjettee fida sila kanaafu hojjettuu fi hojjettuu taate maal goota namtichi san bira lam hojjettus ta'uu baate lammuma biyya kanaatu ta'e biyya Arabaa kanaa ta'e lammii keetii muti maal si fayyada yookaan bitti kun biyya keetii muti dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiistu mana nama tokko itti toluu baachuu manni ormaa yookaan manni Arabaa kun ittiin tamacha'u maaliif Arabni hundishitu gaariidha jechuun dhugaa muti Arabni amma gaariidha han jedhamtu sunu amma gaariidha guran ammoo wanna biraat irratti galabbatamtee tishee agarra jechaadha isaan yaan isaanitti galabbatu fedhe ta'ullee wanta biyya baane sun gizee tokko mataa keenya gadi qabannee buluu qabna yaani kee akkana jedha garuu mataa keenya gadi qabannee akkatti jiraachuu qabna malee yoo Arabtis nutti kaateenee uffata keenya fudhannee bannee igawatti taanee kanarrammoo Baangaalii gandaa wajjin indii gandaa wajjin talkas akkas shaggaamuti gulana deebi'ee numa miidha jechaadha jira kanarraa daahanii fi daamtishii kun Itoophiyaa keessa jiraatti moo biyya isaanii fudhatanii wajjiniin deemu naaf hin gallees irratti waaqayyo karaatti sinaa deebisuu karoora keessanitti deebiyaadha wanta biyyaa baataniif hin dagatinaan isinii jedha karoora qabna karoora keechaniin dufaa jiraadha isiniin jedha kanan biraammoo maal jechuu barbaadatan warra miidiyaa irratti beekamtee argachuu barbaadudha maaluma godhen beekamtee argadha maaluma godhe follow argadha warra jedhudha amma cayyitti tan walaaltanii TikTok irratti duraan beekamtee amma kana hin qabdu view nishitis yoo laalamteef dhibba gadi yoo kana gizee tokko olkaate 300-400 jechaadha TikTok irratti like nishitis ammanuma jechaadha duraan sirbitii faarfannooti adda addaas isin galakkistii wantootuma akkana gooti jechaadha kanaan itti toluu dinnaan akkanatti dhufte kinoo dhugaa rabbi akkanatti dhufte uffata yoo laaltanii uffata namni uffatee nama dura ol ba'u muti surree yaa ta'u okay uffata gubbaarraa uffata uffattee kanarra immoo kushiinaa madaamii keessa jirti duubni ishee akka laalamutti jechaadha mana madaamii keessa teechee akkatti qullaa ishii taatee sirbuun amma mishii miidha madaamtuutiin akkatti duratti ishii baatee dhiistee uffata akkatti qullaa ishii kee duratti baatee dhiistee tikashuma keetti raawwannate gadi buustee si argan hin jaalatan akka biyyanani keessa yeroo biyya kuweet keessatti hin jaalatan uniformii kee uffattee maal jettee isaan biroo deemte malee uffatuma bijaamuma xixiqqoo xiqqoo axarsitettuu uffatte hin jaalatan isaan jechaadha tun garuu kushiina Arabaa keessa ta'ichee uffata qullaadha sirbiti jechaadha amma egaa duraan hordoftoota qabdu karakkina qabu nu warra hordofuudha maaliif uttanii duraan yoo sirbituu yoo maal jettu nama shii hordofuun qabdu egaa akkatti dhufuu qabdee viidiyoo uffata kana uffattee gizee 5-6 akkana waraabdee jirti kan ishii hordofu amma quxxaadha follow ishii turree 100 seen jira duraan ishiitu follow nama godhee namni hedduun follow deebisuuf ture amma garuu 100 keessa torbe tokko keessatti 100 seenteerti sila kanaafu laalame waan namni waan gaarii godhe nama hordofnu nama laakiin goonu namni garuu waan badaa godhe nu nama hordofnaa namaaf deemnee laakii goonaa nama arrabsinaa comment ishii jala namni hedduun ni arrabsaa namoonni hedduun ina abaaru jechaadha ani yoo akka yaada kiyyaa nama arrabsuun nama abaaruun karaatti nama deebisee yaadu maaliif namni tokko yoo arrabsinee yookaan yoo abaarree
namni sun in xiqqeeffateetuma viidiyoo hojjeta. Akkuma micayyoo tanaa jechaadha. Gizee duraa takka hojjettee achumaan arrabni itti jaabaatee dallateettee sobdee giruun dallannee isuma irratti immoo hojjechuu jammartee achumaatti sirbuu jammartee Arabiffaan, Amaariffaan, Oromiffaan jechaadha. Sila kanaafuu nama tokko yoo kan danda'amu ta'e gorsanii itti himanii karaatti deebisuudha malee arrabaan hin ta'u. Yoo namni kun gorsaa fi itti himanii dadhaban immoo dhiisuudha. Yoo akka yaada kiyyaa akkanan jedha. Viidiyoon koo kanarraa akkana fakkaata. Namoota karaarraa guran immoo Waaqayyo karaatti isaan haa deebisu. Viidiyoo koo yoo jaalattan laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Viidiyoo biraatiin amma deebinee wal argannutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isinin jedha. Asirratti wanta natti mufattanoo jiraate dhiifama guddaa isinin jedha. Turtii gaarii.